السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا إسي خنان إسم دبرتاتي إسيلين واجدتو ولا مناعين وتنجاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور في خبر جمتوتا. طبعا ساتين بيغانا ما إسا في جارتي ساتين وجيان نه الله قالوا ترى. قالوا يرون أما إني كسي جاني وانا كسي سندلا غني دراوان ما أجندا ويتين سه. أمو ونين رد غاسة فيديو تجتا أنا في أتي أمو ميشيري وجدلا إني أقرتني. أيوة. هقام أيوة. ميشير بيرا داينو ميشير مثلا وميل ما خي عندك أدي نما نجيه إذا بيرا دكو ميشير وام بيرا غاي تجدا غافة سني. قالوا أبو ما تكون أقولي خاتي بو داتيس وما بيرا تفتة إسمه مكانه بس دينا نمنون دينا تلالن هم دينو أكا دينا تفرعينا. أني بالبلا إسايونا الدولة يوم قاسو كاماني ستير كمو بدي سبرة تير كمو بدي منا إساني تو هندو فيتو مجارتي ولينجرانيو منا إساني دي مولا ساني هندو فمالي بجنان نما إيراو كسيتي وان ساني نكاس بده ميتيريو كأني تأجرتني إسافيرا جومته نمني نما خنا حلالة تدي إسانا ما قوم بيرا تاو جلوخنا أو سجاعتي نوكان درا دفنا ما جين دف أما نمني نما كاميرا إنسان nama wajjin dhufe namni sanis nama isa beeku nama sadi waliin isaan bira dhufe akkam jirtan isiniin jechaan nuti alhamdulillah galata rabbii asumaanu shaar mubaarak warra baranaa kan bareedu rabbiin maa godhu inshaallah warra ammata hundarra deddeebi'ee soomanu rabbiin maa godhu arragaa hunoo akkuma beekamu abdii birattiin argama gammachuu takka nin abdii biratti argama maaliif jennaan nama waan duraan itti jiru sanii fi waan amma itti jiru yeroo laalte nama Oromooti nama wal beeynuuni namni yeroon fi waan badduurraa kara waan gaarii dhufe hedduu gammaddaa fi arra sanii gammachuu sanii itti abdii huni dhiiroo akkamii waan tana dhugumaan dhiise moo biraan kinu godhu jira jee adda baafachuuf miidhumaan dhiise. Ashamaa harka fuuni kabajamtoota jaalatamtoota keenya warreen guutuu addunyaa manna keenya bikkuma isin jirtanitti isin bira nuufaa gahu isiniin jechaadha. Ammaan tanaas deebina jechuudha. Mee maaliin deebitanii jechuun keessan hafa hin qabu jechuudha. Arraas kunoo obboleettii jegatee jaalatamtuu qaaliitii gaarii namaa tanaatu akkuma gartee duraan zannii itti baddeetti jechuudha. Zannii san gartee isa kanatti dhiyaadheetiin harka jettee mana kiyyatti jechuudha. Waan gartee kana duubattis goone viidiyoo goone ni jirti jenneeti ragaadhaan waan kana dabarfeetti isin dubbannee ture jechuudha. Akkasumatti irraanti namoo isin mee isa kanatti dhiyaadheetiin akkaataa inni keesseeru inni kun gartee haadha ijoolleetillee biran jirtu dalagaadhaa fi ijoolluma sanattuu mashkuula haalli qilleensaa kun jijjiiramee jira isa kanatti mee dhiyaadheetiin mee dhufe bilbilaan illee waa hedduu dhiifamaa akkana jiyee ture garuu ani isa namanne amma immoo gaa isa bira dhufee akka wanni tun inni waan sanirraa qulqulluu taate kaameeraa duubattillee waliin haasofnee jirra amma immoo abdii asumaanuu isinis dhiifama godhaa fi warra hafe inshaallah akka itti deebi'ee nama hunda itti deemu jira akka nam rabbiin inni akka inni dhiifama isin gaafate kanatti rabbiinis isaafis dhiifama godhu isinis dhiifama godhaa fi abdii karaa nagayaati irratti deebi'ee jira ani maaliif hin bira dhufee abdii nama duraanis wal beeynuuni gaa guyyaa keessaa namni abbaan fedheewu nama qayyarama ni qayyarama ammas gaa bakka isaa ta dur irraa deebi'e san bakka inni duraan irraa dhufe san irraa bakka biraa deemee bakka san irraa ammoo bakka hamtuu san irraa rabbiin bakka khayrii isa ganama irraa deeme sanitti isa deebise asumaanuu isinis dhiifama godhaa fi nuti dhugaa kana miti bireessi afaan qaba dhuga amma obboleettiin diyyawwanni isin jette waan dhugaa qabatamaadha. Dhadhaan duraan gartee isii irra beeksisa irraa bakka anis deemee isiilleen aara gartee natti fiduu dandeessee jechuudha. Abdi namni kun nuti wajjinaan wajjin dhunee turre duraan illeedha haaluma gartee yeroo kanaatu gahaara biyya tanaa kanaatu eeha silaa namni gaa biyya keenya taate namni ooruu wasana qotee ganama harka biyya sanatti gaa ooruu wasana waan hin jirre jechuudha mana arabaa kana namni deemee kiiloomeetira 40 yookiin 30 deemee wajjin akka itti dalagatee dubbuusaa eeshatuudhaaf biyya sana jira jechuudha. Isin ammoo eega dhiyeenya kana bakka na biraa illee asii kan deemtee turte zamanaan gartee gaan duraan waan shirkii sana keessa hin galin nagaan nu bira deemtee turte jechuudha. Amma immoo isin akkasitti jechuudha waan isaa telefoonaan nadda waltee abdii wanni kan isin suma moonanni kun waan biraati. Bal isuma ibmaan ammoo dadhabe hanqaan viidiyoo gartee namni gallakkisuu fi taati gallakkiftus hogguun arku irra deebisee halkan kana gartee akka gartee abdiitti illee waan kana arkaatiin ture jechuudha biyyootun. Arrammoo dhimmamtee jechuudha. Bikka isii irraa dhufte sila wallahi waan beektan anuma beekuu beekaa fageenyarraa akkasiin noolii makiinaa kabarattee na biratti qaamaan argattee
dhugaadha wanni silaa gartee amma biyya argamtee jechuudha wanni argamtee dhugaa immoo inni kun nama kanaati mee isaan qaamanii itti dhiyaadhee ilaala nuti kun Oromoon tokko wanni gartee fageenya Kanaadaa biyya adda keessatti Oromoo kan bal'inaan jirti jechuudha kana immoo isaanuma kanaafuu gartee anuu deemeetiin isaan bira dhaqee jechuudha abdii kana gartee akka gartee namni kun amanu namni kun gartee akka isa gartee karaa kana irra jiru moo hin jiru kana anillee adda baafadhee asirratti ragaa gartee qabatama wajjin ummatuma Oromoo kanaafuu dabarsaa jetteeti na bira isiittun ahitti argamtee jechuudha akka gartee ilmoo namaa nama bira dhuftuletti arra wallaahi yogguu isin bira dhuftu qaamni kun hundi bishaan na ta'e dhugaa rabbiyoon gartee amma asitti hirqii beekuu haati ilmoo tuliif hin jirtu dhugatti ni beekti warra fayya kana wajjin nyaallee ture. Ana ilmaan nama moondi wajjin nyaannee nama ilmaan isaa beeku nama isaa bijaartii isaatis beeku. Wama kan adda baafadhaa baatii Ramadaanaa tunis dhuftee inshallah rabbii mee eegeenninis nadda walee akkana naan jechuu jira. Hayyee inshallah. Dhugaa dubbisee faayilee qabaadha. Akkanatti dhugaa rammoo akkuma isin jettetti jechuudha. Itti illee dawwalee telefoona gaafa meeqa tawaasita goonee jechuudha. Isinillee baqa aara waan qabdu jecha akkaataan gartee namaa dalagamteetti ragaan jira isin teetteetti achitti illee mul'iftee jirti jechuudha. Gaafa sama sanuu telefoona keenya jala akkaataan turre yeroo takka baqa biloo faana godhanii yeroo takka akkasii allee dhugaa yeroo sana tartiiba namaa keessa turre jechuudha. Waa hedduu manatti isin argamu akka bineensaatti gaaraa fi gartee goda qaqayyaraa turre jechuudha. Amma immoo isin dhugaa immoo akkuma jettetti jechuudha ragaa qabatamaa wajjin yaadatan nama. Ilmaan kiyyaaf illee waa addaa gootee jechuudha akkasitti na bira dhufte jechuudha. Amma nama wajjin dhufte dhugaa namni kun asuma jira namni san gartee nama kaameraalee gartee as seenee gartee wajjin dubbachuudhaaf gartee fedha qabu miti. Isin ammoo kana gartee wanni gooteef dhugaadha. Arrammoo isa biratti argamee mee ragaa qabatamaan wanni gartee dhugaadha ani kunis gartee ani tunis as taa'ee abdi bira dhufee qaamaan argamee ummatuma Oromoo kanaa waan dhugoomsu abduma kanaa fa'a eega garagalee fi garangalleessa as taa'eetiin ragaadhaan. Ummata Oromootiif illee mul'isa. Abdiin kun dhugaa ammoo qilleensumaa itti garagalee waan kana dalagee. Arrammoo dhugaa ammoo waa inni dalagee sana akka irraa deebi'ee inni kun gartee dhagaa duraan irra jiru sana deebi'ee ummata Oromootiif ibsaa jetteeti naa dhuftee jechuudha. Alhamdulillahi haa galatoomtu obboleettii. Egaa hordoftoota keenya asumaanuu maaliif bira dhufe innillee nanaasi bira dhufaa jechuu ture ammoo nama dhalaati ammoo inni nama haati warraa isa bira hin jirre nama ilmaan kophaa guddisuu jiru nama dalagaafis mashkuulaati hayyee gaa egaa akkana jette anumaas bira dhufa garuu ani shakkiyatiin innaa sodaa keessa namninis nama inni beeku yoo inni waan takka nu godhe anaatu itti gaafatamaa eegeenni kana jeejeeme inninis yeroo hedduu kana jee wallaahi jee kakate hayyee jennee nama sanii waliinis dhufnee nama hedduu waliin bira dhufnee nama duraan akkuma isaa kanatti wajjin nyaanne namni sanis gaa kaameeraa duratti illee mul'achuu baattoo abdi baga rabbiin karaa khayrii irra si deebisee jechuun eebi dhufanii. Ulfaadha galatooma ammallee isin gaata guddaan biraa qabdanii warroo san gartee dhuftanii gartee asin qaama namatti argamsan jechuun gara guddaa rabbiin gartee fayyaara riskiidhaan gartee waa isin yaaddanii olitti rabbiin isin muree baatii Ramadaanaa san sababeeffatee jechuudha rabbiin gartee barakaa guddoo waan jireenya akka isin haa kaa'u isin jaati isinillee obboleeyyan kiyya warra obboleettii gartee shariifa taatanii fi akkaataa gartee isin itti na biratti argamtu naaf gootan isinillee galatooma rabbiin gartee ziyaaraa milkiidha akka riskii rabbi isin haa godhu isin jaati obboleettiin jedheen haa galatoomtuudha wallahi galata guddaan biraa qabdi anillee jiraan waa gartee nama akkanaati hin turre jechuudha. Badaa ilmi namaa badii wajjin waan dhalatu. Badaa hin dhalatu jechuudha. Eeguma gabba'ee jechuudha namni kun waa lama badaa jedhanii maal takka akkana saa'ibaa fi bikka gartee oolu badaa jedhanii dhugaa immoo saa'ibni nama balleessuu ni malti. Yeroo san itti namni waa yaa'u tokko sammuu qabaattee karaa badii irratti ati nama kanaa gartee badii jabat baatu nama sanuu gorsuu danda'u qabda garuu sheeyxaanii dhufeetuma karaa saniis gartee filima bareedaa nu godhee jechuudha. Akkasitti haxiin taara deemnee nama kanallee hedduu rakkisaa ture jechuudha. Ammoo odumaan gartee asirraa gartee as deebi'eetu wananteen kana bakka irraa hin gartee niin dhiisa. Wanni kun naan taane jee tiyyumaafuu gartee idduuba deebi'ee achi booda as deebi'ee asirratti gartee isinii dubbachuun guyyaa waan mirkaniidha waan qabatamaadha jechuudha. Abdi asumaanuu baga rabbiin karaa khayrii irra si deebiseen sinja ammoo gaa nama dila kanarratti hordoftoota illee hedduu qabda nama lafatti jirus ni jiraami. Ni jira. Waan kana keessatti yoo haganaa deebitu taate fuula namaa hundaa kan duratti akkana jette. Waan dabara waan seetiin jira waan akkanaa kanatti walii hin deebi'u jechaa jira obboleessi dhugaa waan gartee masalaa yoo gartee namni namaan ijoollee bakka naan jettee turte anillee ammoo kaayyoon tiyyaa fi karoora hiyyaan isteeppi tiyyamaan takka takkaan deemeetiin guyyaa tokkotti irra gahuu hin dandeenye waan ta'eef irra gahuudhaaf garuu karoo abaddeetiin jira rabbiin waa'ee naa godhaan ittiin jira.
إن شاء الله سبحانه بقربين خراقي خرانا جيا رسيدي بس أنا ما عارفين تناول درة الدبيس إنجا نمني قويا بفاركة الكذا ليس جاني أنا ما سمعني نمانيني سنين إنجا ربي الحمد لله أسمانو بقربين إن شاء الله بقى دراني سني سيدي بس orang mau sini sebagai gamatan gamacun operai saifi gamacun sini wan mano baga gamane abdi isa dur sani tege jiran sini galatoo maada warreessan gartee shakkira raaqab dantida harma jiraatu kun kuma obbeti jettee gartee maafu fitta kanatti namni guyyaa bofa arke harkan ta'e badhe isaa itti dhugaadha ammoo wanni shakkiin akkasii akkan jirre naatu murteessee murtiidhaan wanna kanatti hin deebi'u jechuudha. Hojii qabatamaa ragaadhaan asirratti dubbachaa jira. Waan hin gartee an duraan afaan hin jee hojiitti hin jijjiiraachaa ture jechuudha. Akkasumattiin murtii teessan murtii bikkaanii isiniif gaha. Ammallee bikka ijoo haftees ni jirti ni beeytanii wanni gartaniis ni jirti waan ta'eef arraas abdi waan duraatti hin deebi'u caayaa duraan jijjiiratee jira. Era duraan gartee era wasaa haturii san gartee duraan itti dhiqataa turtan sakkasatti argamu arramoo isin dura deebi'ee jira abdii keessan shakkii takka irraa hin qabaatinaan ittiin ja'atii gamanumaan waa'ee gartee na jiru kaan ni agartanii du'aa illee naa godhaadha haati ilmaanii turullee arraas isinuma bireetti isinumatti himadha du'aadhaan namatti dhaabbattanii akka gartee isin tun haa ilmaan kakatti naa deebitu sila ramadaana kana gadhuwaadhaa namni yoo haaraa fi abbaan gartee ilmaan kaara jiraatan ramadaanummaan kunuu sila manummaan kunuu kan ta'u jechuudha. Garuu gaa akka gartee dhufetti okkoran waan ta'eef osoo abdii kun hin taane jechuudha isin sanatti ni dhufti sila inshaallah dhufti haala ilmaanii fi isin jaartiyyaa bikkatti gartee dahabnus waan qabnu ana karamaa jeetiin murteessee jechuudha. Murteen sila tani ammoo teessaan rabbuma bireetti akka batti isittillee du'aa inaa gootanii anaafillee du'aa gootanii isillee gartee akka gartee خرجت الماني خدي ديبته جمع جدا وجتني قلت أسرت فيديو لي اسمه مرة جيت ما إلا ياد أبا ياد خالي خرجت ياد مراد قدو ربنا قدو أكرمت دعاء نمد إلى بداية جاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.